akkam jirtu irra deebiidhaan har'aan maaf hin taane fakkaata yeroo lama yeroo sadii connectioniin addaan na jala kukkuta warra jirta seenaa mee dhiifama eegaamaa godhuu hin danda'u seenaa warra jirtan daqiiqaa muraasaaf dafeen yaada kosnii dabarsee ba'a. Connectionidha tole waliin sinii jalqabame warra jirtan share godhaadha warra hin jirre dabarsitu rakkoo connectionii toomaa godhuu hin danda'u ammas osoo addaan na jalaan kokkunne mee warra jirtan seenaa namni muraasatu jira nama 40 wayiitu jira walalo yaada umalleen barreessine achirratti akkasumatti isinii waraaba maaliif connection waan rakkisuuf jechuudha walaloon kiyya har'aa osoo mirga hin beekin jedha sinti dhagaama yoo hin dhagaama ta'e hin dhagaama naan jedha namni tokko akan dafee jalqabuuf beeku har'a akkamitti akkan isiniif dubbisu haa ta'ume gara walilchaatan deemaa warra jirtan share godhaadha warra hafeef warra online hin jirre akka dhaggeeffataniif osoo mirga hin beekin jedha walaloon mata duree kiyyaa inni ganama argan galgala barbaachin argu halkan rafaa bulanii guyyaa dhaabbataa mugu osoo ija qabanuu garuu waan tokko hin argu dhugaa awwaalanii soba hamaan wal danqu siisafuu yaa baraa maal nu argisiistaa ila dubra gootee shishiniitti dirta safuu dhugaa siisafuun jedha yaadache jaalalli maseenee badee jibbi qofti wal dhalche inni keessaa gungumu gubbaatti baasuun dhibee inni homaayyuu hin beekne maaliif rukutaa dibbe siisafuu yaa baraa kun hunduu nu dhibe rooba gannaan gognee beelaaf rakkoo himanna qotannee nyaachuu wallaallee gadadoo hamaaf dirqamna ogummaa sosuma qabnu karoora baasuu dadhabne ofii keenyaaf wallaallee nama biroo kumanne siisafuu yaa baraa maaloo mee maal taane warri dur nu laatee nurraa nyaachuuf fiigu hardha nu si'atee mana keenya diigu dhalaaf dhalcha keenya lafa irraa duguugu dharaaf shira isaaniin dhiiga namaa dhugu of dura laaluu dadhabnee callisnee toofamnaam gariim waan darbee dagannee kan dhufu osoo hin bariin akka garaa miti akka ta'u haa taanu isa har'a gooneef bor jalaa hin baanu gaarii fi gadheelleen laallee adda baafnu bilchaataan dheedhiin wal makee daaraan daakutti makame lafti badaa nu ba'ee qotiyyoon qonnaa dhabame waan nyaatamuu dhabnee qircatti qalanne waanjoo gabrummaa baannee waanjoo qonnaa fannifne akka ta'uu qabu dhiisnee akka hin malle taane kabajaan nu dheessee waaroo salphinaa uffanne jireenya fuggisoo jiraachaa mee maal irratti wallabne osoo mirga hin beekin maaliif dirqama fudhanne jedha walaloon kiyya egaa ifama seeraan isiniin dubbisne barreeffamaan post isinii godha sababnis yaanni kee gara connectionichaa jira connectionichi gidduudhaan addaan kukkuta mee yaada sadan takkan qabaarra
yoo connection na dubbisiisuu danda'e yaanni kiyya sadan maalinni tokko dhugaa jedha dimokiraasii jedha garaagarummaa yaadaa fi eenyuuf qabsoofnaa isa jedhu mee gara isa eenyuuf qabsoofnaa jedhutti deema amma waan internet kana gubbaarratti ta'u akka nama tokkotti nan argaa nan dhagaa nan hordofa wanin argu wanin dhaga'u hundi garuu akka nama tokkotti akka intala oromoo tokkotti mataan dhukkubsa yoo isin jedhu mataan dhukkubsa hunda keenyayyuu meeqa keenyatu waan kana keessa keenyatti gadi gungumaa jira waan itti baasnu wallaallee waan kanatti hiika dhabne afaan keenya qabanee warri teenya meeqa keenyatu jira mana keessa jechuudha mee waan tokko gaafachuu barbaada namoota asirratti wal dhabanis ta'ee namoota akka hayyuu dureetitti uummata oromoo fuuldura jiran ta'ee namoota gaaffiin kun ilaallatu kamiyyuu jechuudha ummanni oromoo qabsoo irra jira biyya keessas biyyaan alas qabsoo kun garuu eenyuuf qabsooftan eenyurratti qabsooftan maaliif qabsooftan gaaffiin kiyya kana sadeen akka kootitti mee waa dubbachuu barbaada qabsoo keessatti namni biyya tokko keessatti qabsoon tokko yoo adeemsifamu uummata bilisa baasuuf gaafa uummata bilisa baasuuf deemu immoo mirga uummataa eegsisuuf inni uummata bulchaa jiru mirga uummataa dhiibaa jira mirgi isaanii dhiibamee jira akka barbaadanitti dubbachuu akka barbaadanitti jiraachuu hin dandeenye ani waan san caalaa fooyyaan uummata kooti fidaa jedhameeti miti kan qabsaa'u kun yaada kooti akka siyaasatti miti gaafa kana ta'u egaa nuti kan qabsoofnu uummataaf ta'e eega nuti kan qabsoofnu diina uummataa irratti ta'e har'a nuti maal hojjechaa jirra walirratti qabsaa jirra mirga uummataa kabachiisna jennee eegnu sani nuti wal dhiibaa jirra erga ati jalqaba asitti ofii keessaniif jechuudha namoonni barattan biyya alaa jirtan or I don't know eessallee kan jirtan jechuudha osoo isin ofii keessanii waliin kabajin osoo isin ofii keessanii mirgaaf dirqama keessan adda hin baafatin osoo ofii keessan garamitti akka deemtan maal akka gootan osoo hin beekin namoota isin bira jiru namoota isin waliin jiran mirga isaanii hin eegin ofii keessanii dirqama keessan hin bahin akkamitti qaamni biraa mirga keenya dhiibe jettanii dubbattu ani natti ulfaata dhuga kan falmitaniiftu maali kan raawwattantu maali gaafa mirga namaa eegsisuu barbaannu duraan dursinee mirga namaa eeguu danda'uu qabna kuni normaali akka nama tokkotti ittiin dubbadha gama kootiin gaafa mirga namaa eegneedha nuti mirga namaa eegsisuullee kan dandeenyu ofii kooti akkamitti mirga namaa dhiibaa akkamitti mirga namaa nan eegsisa jedhee yaada okay gaafa qabsooftan egaa uummataaf qabsooftani uummanni eessa jira isin eessa jirtu ummani maal hojjete isin maal hojjettu duraan namoota xixiqqaa tureeyyo amma garuu warri gurguddaan illee haamilee keenya cabsaa jirtu warri gurguddaan illee nu saalfachiisaa jirtu mataa nu cabsaa jirtu maal yaaddaniiti gaa ummanni akkanatti girredhee harka isaa qullaa ajjeefamaa ture kuni maali qoy umni keenya maal ta'ame namoonni tokkoon keessan dhaabadhaati madaalaame eenyumtu kan dhiiga oromoo qabdu wanti jalqabame kun dhalli namaatti waragamee jira dhiinni itti dhangala'ee jira har'a namoonni meeqa mana hidhaa keessa jiru artiistota dhaabbilee mormitoota siyaasaa qaamolee siyaasaa barattoonni namoonni meeqa isaa kana mee hiree isaanii maalinni gara fuulduraa hiree isaanii yaaddanii beektu ofii keessaniif malee isaaniif gaaf tokko yaaddanii beektu hadha meeqa arra kan ilmoo ishii dhabeetoo taa'ee mana keessa taa'ee tokko waan kana yeroo hundaaguman viidiyoo waraabuun nan dubbadha yaannee beeknaa laata maal irraa akka ishiin jirtu maal nyaattee maal dhabdee maal argatte maal gadditee maal gammadde maal irraa akka ishiin jirtu wal beeknaa of beeknaa quba qabnaa garuu nuti asirra teenyee maal hojjechaa jirra akkamitti namni afaan tokko dubbachaa qomoo tokko ta'ee sanyii tokko ta'ee dhiiga tokko taatan akkamitti walii galuu dadhabdan tokko kana duraan dursaameen maaliif akka qabsooftan beeka
gaafa waan qabsooftaniif beektan maal akka gootanillee beekuun isin hin dhibu dhugaa dursamee of madaalaa maaloo beekaanis wallaalanis xiqqaanis guddaanis nuti har'a akkamitti mirgi keenya dhibame jennee dubbannare ofii keenya asirratti intarneet irratti kan akkana wal goonu qaaman gaafa biyyumti kun bilisoomtee too biyyatti gallee maal wal godhuun inni tokko dhiitee kaaniin kunis sobda jedha kuuniin kaaniin kana jetta jedha kun sobas dhugaas garaagarummaa yaada gadi fiddanii maaliif godhattanii teessanii irratti mari tarreen daddaanna yaadicha afranu tarreen